شيخ ولي يوت ولانا أبا علمائي يا شيخ دمتنا قلبي سخرت ربي هي مولا أكنا افتسيتو يا ربي يا الله. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kabajamtoota kee har'aan tana inshaallah seenaa muftii Sheekh Adam Tuulaa rahimahullah qabadhee isiniif dhufee jira. Akkasuma inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Rabbiin inshaallah Sheekh Adam Tuulaa jannatul firdoosiin haa qananiisu. Akkasuma Sheekh Adam Tuulaa jechuun ulamaa beekamaa akkasuma Itoophiyaan qabdu keessaa isa tokko muftii beekamaa Rabbiin jannatul firdoosiin haa qananiisu. Ollaa nabiyyee keenya sallallahu alaihi wasallam jannata keessatti Rabbi haa godhu. Sheekh Adam Ahmad Al-Oromii godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa Tuulaa ganda ja'amutti abbaan isaa Ahmad Ammaroo amata 90 dura ilma Adam je'ee moggaasee Rabbiin kenneef. Kan booda sheekotanii ta'uuf taa'u. Sheekh Adam Tuulaa isaan ulamaa'ii biyyi teenya qabdu guddichaa fi hangafa turan. Barsiisaa ulamaa'otaa, leenjisaa ustaazotaa, abbaa ilmaaniiti. Barnoota Islaamaa ijoollummaan barachuu jalqabee barnoonni Islaamaa itti mi'aawee dargaggummaa isaa beela oowwa qabbana osoo hin jenne barnootuma irratti dabarse. Ulamaa'ii akka aduutti dukkana wallaalaa ibsan turan hunda irra deemee barnoota isaan qaban irraa fudhatee ture. Beekotii isaa gurguddoo fi beekamoo Abdullaahi Toqoo addeessaa aqiidaa fi sunnaa, mujaahida Harargee, Arsii fi Baalee tawhiidaan eebbisee ture. Abdullaahi Toqoo bahara beekumsa Islaamaa abbaa hadiisaa fi tawhiidaa kan miilaan ilmii barbaada biyyaa bahee eegas doonii yaabbatee gara baharaa gubbaa guyyaa 15 nyaataa fi dhugaatii malee taa'ee Makka gahuu danda'e. Biyyaa fi biyya alaatti baratee ulamaa'ii hanga ammaa tawhiidaan biyya teenya ibsaa jiran barsiisee bira akhiraa gale. Rabbiin rahmataa haa godhuuf. Sheekh Adam Tuulaa sheekotii akkanaa tanarraa baratee Sheekh Ahmad Basiiraa inni haafiza hadiisa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kan ijaan hin agarre ture. Sheekh Ahmad Basiiraa barnoota barachuuf Harargee ka'ee Jimmaa Abbaa Jifaar hoggaa dhaqu saahiba isaatu harka qabee isaan deemaa ture. Saahibni Sheekh Ahmad Basiiraa harka qabee karaa itti garsiisaa Harargee irraa miilaan deemaa Jimmaa Abbaa Jifaar guyyaa hedduu booda hoggaa gahan dhukkubsatee ciisee. Maaliif dhukkubsattee beektaa jennaan. Sheekh Ahmad Basiiraa ijaan waan hin agarreef saahiba isaa yeroo hedduu duubaan itti gufataa karaa dheeraa deeman. Saahibni isaa miilli isaa gama hirphaa gadiitiin dhiiguu fi madaa'uu jalqabe. Garuu hanga Jimmaa gahanii obsee deemeenii ture. Jimmaa hoggaa gahan garuu dhukkubsatee baatii oliif ciisee ture jedhan. Sheekni sheekotaa Sheekh Adam Tuulaa barsiisota yookaan ulamaa'ota akkanaa hedduu irraa deemee irraa barate. Hundi isaanii ijaazaa yookaan hayyama barsiisuu fi fatwaa godhuu kennanii fi gaggeessan. Sheekh Adam Tuulaa kanaan barsiisuuf gad taa'e. Waggaa 60 oliif barsiisaati jiruu isaa dabarse.
Barsiisuu jalqabuu isaa sheekotaa Sheekh Adam Tuulaa Harargee Bahaa Aanaa Dirree Xayyaaraa Araddaa Soqol keessatti waan waggaa 30 oliif deemee barate barsiisuuf majaliisa barnoota yuunivarsiitii Islaamaa tan majaliisa Sheekh Adam Tuulaatiin beekamtu gad dhaabe. Sheekharraa baratuuf ilmi namaa Harargee, Jimma, Iluu Abbaaboor, Arsii Baalee, Wallaggaa fi akkasuma bakka adda addaa irraa lakkoofsa hedduun dhufuu jalqabe. Sheekni salaata subii booda barsiisuu jalqaba. Hanga asrii barnoonni adda addaa itti fufa. Nyaataa fi dhugaatii wanni ja'amu jidduu tana hin jiru. Salaataa fi barsiisuu qofa. Hadiisa, fiqii, toohida, tafsiira, gosti barnootaa hedduutu baratamaa. Barattoonni isaanii 500 hanga 2,000 ol kan ta'an amata guutuu ji'a Ramadaanaa malee ni baratan ture. Sheekni sheekotaa Sheekh Adam Tuulaa ulamaa'ii akka isaa hedduutu isarratti barate. Inni beekaa hadiisaati. Umrii nama tokkoo waan ta'u amata 60 oliif barsiisummaan itti fufanii jiraataa turan. Sheekotii isa biratti baratan keessaa haafiza hadiisaa fi barsiisaa ulamaa'otaa Sheekh Ahmad Watar, Sheekh Usmaan, Sheekh Aliyyi Fallaanaa, Sheekh Muhammad Zabuur fi ulamaa'iin biroo hedduun irra barachaa turan. Sheekotiin yeroo ammaa majaliisa barsiisaa jiran tan isaan bira hin dabrin waa xiqqoodha. Sheekni sheekotaa Sheekh Adam Tuulaa arra dadhabe je'ee hin hafne. Barsiisuu, gorsuu, haqa dubbachuu, aqiidaa salafaa qulqulluu facaasuu, warra bida'aa ragaan saaxiluu itti fufee jiraachaa ture. Sheekni amata dheeraaf waan barsiisaa jiruuf abbaa barsiisee, ilmoo barsiisee, ilmoo barsiisee jiraachaa ture. Suni akkamitti ta'e yoo jettee kunoo dubbiin akkana. Sheekh biraa darasaan tokko gaafa inni dura barsiisuuf gad taa'e isaa dardaraa bira dhufee baratee sheekni barsiisuuf hayyamee fi biraa deeme. Inni sheekha tahee kuni ilmoo dhalee Sheekh Adam Tuulaa biratti ergee inni kunis baratee biraa bahee ilmoo isaa itti erge. Amma kan sadeessoo kun majaliisa sheekhaatti barachaa jira. Amata 90 dabran jedhaman umriin isaanii. Garuu akka nama waggaa 19tti halkan fi guyyaa barsiisuu fi ofiif dubbisuun dabarsan. Waan amantii Islaamaa faalleessu jallinoota adda addaa karaa bareedaa Qur'aanaa fi hadiisaatiin ummataaf ibsaa turan. Sheekni darasaa qofa osoo hin taane warra biyyaa guutuu abbaa fi ilmaanis walumaan sagantaa barnootaa godhee fi barsiisaa jiraachaa ture. Kan hunda wajjiin kitaabolee qopheessee jira. Gariin afaan Oromootiin, gariin ammoo afaan Arabaatiin qopheeffamee jira. Maxxanfamuu baatus Sheekh Adam Tuulaa zamana mootummaa dabree keessa akka biyyaa bahuuf dhiibbaan adda addaa itti godhamtee turte. Garuu didee obsaan ummata barsiisuu filatee ture. Mootummaan Dargii ummata barsiisuu sheekhaa waan jibbeef amata 2 Hararitti badii malee hidhee miidhaa qaamaa hedduu irraan gahee. Sheekni san hunda booda hoggaa bahan akkuma nama imaltuu deemee dhufee tokkotti barsiisuurraa gad ta'an. Sheekni sheekotaa tumiinsa dur tumamerraa kan ka'e godaannisa guddaa miila qaban. Miilli yeroo garii tumaa sanirraa isaan dhukkuba.
ture. Garuu dhukkubsachuu isaa osoo hin laalin akkasuma waliin barnoota isaa halkanii fi guyyaatti itti lafee ummata isaa barsiisaa ture. Akkasuma garuu Rabbiin jannatal firdawsiin haa qananiisu. Ollaa nabiyyi keenya Rabbiin isaan haa taasisu. Duniyaarraa gara akhiraa deemanii turan. Akka lakkoofsa hijiraatti bara 1444 guyyaa 22ffaa ji'a Rabiul Awwal akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 guyyaa 9ffaa Xiqimtii akka lakkoofsa Awuroopaatti bara 2022ffaa guyyaa 18ffaa Oktoobar duniyaa irraa gara biyya dhugaa biyya akhiraatti godaananii jiru. Akkasuma obboleeyyan Islaamaa sheekha guddaa dhabuun baay'ee gadda guddaa keessa seennee jirra. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Akkasuma sheekhoonii Sheekh Adam Tuulaa fi ulamaa'ota gurguddoo isa dura deeman hundaafuu Rabbiin jannatal firdawsii isaan haa qananiisu inshaallah. Akkasuma ulamaa'ota keenya hundaafuu Rabbiin jannataan isaan haa qananiisu jechaa akka hin irraanfanne du'aa'ii haa goonuuf. Akkasuma karaa isaan irra deeman qabannee jabaannee dhiiraa fi dubartii keenyaan hundumti keenyaa'u karaa isaan deeman haa wal jabeessinuu. Seenaan arraaf qabadhee hanganumaa, garuu seenaan waa hangana qofaa miti. Barbaanne haa barannuun isiniin jaa inshaallah. Kaka'aa wal kakaasaa barnoota islaamaa irra wal jabeessaan isiniin jaa. Akkasuma viidiyoo kana eega dhageeffattee booda sheer godhii saahiba keessan biraan nuuf gahaa isiniin jenna. Hanga seenaa biraatii walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.